Harka fuunii maamiltoota free media har'aan kana viidiyoo garaagaraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis makiinaa gara baankiitiinis kennamu, makiinaawwan kaashii harka harkatti bitamuu fi akkasumas mana bakka garaagaraatti naannawa Oromiyaa keessatti argaman kan gatiin isaanii ho'aa hin taane isiniif qabadhee dhiyaadheera. Akkasumas maashina saamunaa ittiin hojjetan, makiinaawwan seenotiraakii, makiinaawwan minibaasiiwwan adda addaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hayyee maamiltoota keenya kan isinirraa eegamu yoo haaraa taatan, yoo jalqaba gara free media dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'uu hin irraanfatinaa jecha, warreen immoo subscribe gootanii jirtan namoota biraayis akka ga'u yoo ofii bituu dhiistan namoonni biraa carraa kana akka argatanuuf carraa dabarsanii kennuudhaan, share gochuudhaan, like gochuudhaan namoota hedduu biraa nuti Oromoon wal gargaarraa wal bira dhaabannaa tokko kan bahaa kan dhiyaa Oromoon kutaa kurtuu keessa jiru hundinuu tokko waan ta'eef hundumti keessanuu like share gochuudhaan carraa kana nama hedduun gahuu ni dandeessu. Kanarraa kan hafe manas haa ta'uu makiinaas haa ta'uu ganuma isinitti tole lakkoofsi kiyya koomentii jalqabaarra jirra, achirraa fudhattanii karaa keessootiin na qunnamuu dandeessu. Anis wal isin agarsiisa. Turtii gaarii isiniif hawwa.